Alaabaa keenya jechuun alaabaa lubbuun nama meeqaa itti wareegamedha. Lubbuu gootonni meeqaa itti dhumedha. Hayyuu meeqatu itti wareegame, beekaa meeqatu itti wareegame fideen nuun gahe. Isayyuu dhiisi maalummaa wama alaabaan ta'eyyuu warra hin beekini ummanni kun warra maalummaa alaabaa hin beekintu arra alaabaa keenya guba. Alaabaa gubuu dhiisaati addunyaa kamiyyuu dhaqi alaabaan lafa hin kaa'amu seerri alaabaa gubuu dhiisii lafa hin kaa'amu hin fannifama hin dhaabama malee alaabaan lafa hin kaa'amu. Alaabaan lafa kaa'amuun akka waan kufameetti ilaala. Addunyaan tokko wanni isin ittiin beekamtuun adda Itoophiyaa wanni isin yeroo Itoophiyaa jedhamtu alaabaa urjii saniin beekamti. Addunyaan wanni isin ittiin beekamtu alaabaadhaan biyyi tokkoof biyyi tokko gaafa wal lole wanti inni mo'achuu isaa agarsiisu mo'amuu isaa agarsiisu alaabaadhaan waan biraatiin miti. Ummanni keenya yeroo alaabaa jedhamu carqii itti fakkaata uffatuma wayii wama huccuu kalas wama carqii bitate fa'i itti fakkaata. Ummanni keenya yoo loonii gaditti yaada jenne waan nama sobsiisu miti akka namaa dhiisi akka looniitii gaditti yaada yoo jenne gurbaa inni gowwaan sun gowwaa ta'e wallaalaa ta'e hoolaa ta'e gubee haa jennu. Kiyyaan faltii faayatan sun jaarsi dullachuu shanee keessa takka ammoo woboo keessa waggaa meeqa ture woboon akkana dura akkanatti qabsaa ture nuti akkana jedhaa ture. Faltii jettan faltiidha malee namaa miti faltii nama hamma isaa dhiisi nama kiyyaa kun yoon diina fedhe qabaadhe diina fedhe yoon akkam fedhe wallole alaabaa hin gubuun. Alaabaa gubuun mamnuu addunyaa bar lubbuu namaa caala alaabaa jechuun lubbuu nam tokkootiin waliddiramu. Alaabaan kun amma anaaf lubbuu kiyya anaaf qaaliidha. Maaliif an lubbuun kan koo tokkicha alaabaan kun yoo bakka bu'u ta'e lubbuu Oromiyaa guutuutiif bakka bu'a malee lubbuu Xaahir tokkitti takka lubbuu gurbaa sanaa tokkitti lubbuu nam tokkootiif bakka bu'a lubbuun namaatiif alaabumti ni maa waliin qixxaatu kalas ni haayal keefitti namni mataan isaa rifeensi isaa harrii baasa namni hanga namaa ga'e tokko namni akka namaatti dubbatu tokko namni immoo takka piipiin yookaan immoo biltsiginnaan keenya beekaadha yookaan hayyuudha tajaajila teessee dhaggeeffattu yookaan ol ba'ee dubbatu. Keefitti alaabaa guba alaabaan keefitti gubata an diinni kan koo guddaan nama na ajjeesseef nama saba kiyya waan fedhe godherra nama alaabaa kiyya gubeedha. Alaabaan bar Oromoo nam tokko nam lamaan bakka hin bu'u bar Oromoo miliyoona 60 bakka bu'aa bar. Alaabaan kun immoo kan shanee yookaan kan abaa'oo yookaan kan phaaphaa yookaan kan Daawud Ibsaa kan Jaalmarroo kan Jawaar kan Baqqalaa kan Mararaa Guddinaatii miti. Alaabaan kun kan Oromooti. Kan Oromoo miliyoona 60maati. Kan nam tokkootii miti kan paartii tokkootii miti. Namni kun isa kan Oromummaa ofii hin beekneef kan Oromummaa ofii beeku jidduu kan ofii Oromummaa isaa wallaale malee jechuun inni Oromoo ta'ee dhalatee Oromummaa isaa hin beeknes alaabaan kun kan isaati ofitti wallaale malee horiin. Kun jaarsi dullattiin kun wallaalaa ta'ee gube yoo jenne wallaalaa gube sanuu qixaaxii isaa argate baga mataan irraa adame mataan irraa adamuun itti xiqqaata. An osoo obboleessa haati kiyya naa deesse ta'e rabbiin haadha kiyyatti nagaan nan galchin an alaabaa kana gubuu dhiisaatii irra ejjeta ija tuffiitiin laala jennaan anaaf isattii tokko jiraata. Maaliif ana inni gaafa alaabaa kana tuffatu obboleessi kiyya haadha kiyya sin tuffate abbaa kiyya sin tuffate eenyummaa kiyya gaa Oromoo guutuu tuffate waan ta'eef an obboleessa haati kiyya naa deesse yoo ta'e alaabaa kanaan ijaan alaabaa laaluun isa laaluun innaa nafsii kiyya ijaan alaabaa kana laaluun hin laalu.